Rakam jedha albeemiinsa toorota umurii 32 hanga 40 jiranidha. Barii barraaq Shama kam tordoftooti ke bakka irratti nageessina akka wecha arra reakshinii muuziqaati walitti deemnee jirra. Reakshinii muuziqaa keenya har'a keekiyyaa badaadha rooban mata duree jiru muuziqaa bareedaa yookiin sirba gadhiisee jira. Kan hundagaa muuziqaa reaaktii ergan godhee tureera. Keessumattuu waggaa tokko ol ta'ee ergan muuziqaa reaaktii godhee viidiyoo madda reaaktii gochaa ture. Har'a gaa muuziqaa reaaktiitti deebineerra. Sirba keekiyyaa kanaan dura sirba lama irratti reaaktii godhee yeroon gibbii jiru jechuudha. Sirba isaa kanaan duratti godheen ture. Har'a immoo sirba siingilii haaraa gadhiiseetu jira. Rooban shan jedha. Muuziqaa kana waliin reaaktii godha. Namoonni chaanel kana faraatatan subscribe godha. Viidiyoo kana laayikii godha, sheerii godha, linkii muuziqaa kana immoo description jala argattu yookiin keekiyyaa badaadhaa yoo jettan rooban shan yoo jettan sinii fidaa waliin daawwannaa nafaana tura. Ililli picture. Garuu jalqaba irratti keessi dhufuunsa fokkisa. Ililli picture illee jalqaba irratti gaafa dhufu. Jalumatti illee barreessu wayyaa. Marshi michiri Marapa ding kudas marabba echun wal ta'uudha. Keekiyyaa beektu kanaan dura baay'een keessanii siingilii hedduu qaba keessumatti sirba qabsoodhaan beekama. Albeemii isaa namni beekusti. Albeemii baay'ee ajaa'ibaa tokko qaba. Warra kam jedha albeemiin isaa. Siingilii ni jalqabatti hin beekamu immoo warri kun warrana sirba jiru beektu taanaan kan keekiyyaa kabadaadhaati. Sirba baay'ee ajaa'ibaa ture. Ergasii albeemii tokko baaseera. Warra kam jedha albeemiin sun. Sirbootni booddana baasee barii jedha. Muuziqaan isaa illee akka dukkana keessa hojjetan nuti baay'ee sooshaal miidiyaa irratti muuziqaan isaa ta'uun bareedochaa turan. Sirbi kun garuu xiqqoosee kwaalitii hin qaba. Sanarra baay'ee fooyyee qaba. Madaqoo, gingilchaa, barii, barraaq. Muuziqaa siingilii hedduu ajaa'ibaa baay'ee qaba. Oromiyaan lafumaa, Oromummaan nafumaa yaaduma qawweetumuu dhumi jaaniin dhumuu. Barraaq. Adiyoo cabsaaf karra dhoowwanii. Baratuu gingilcha madaqoo kakuu barakani madaqna wallaalle afaani bari hundi isaa sirba qabsooti sirboota ergaa qaba sirboota jajjaboodha. Singiloonni kuni kan isaatii albeemiin isaa immoo warra kam jedha. Dinku da yeroo baay'ee sirba isaa keessaa inni banii dinku da sirba isaa kanaan dura tokko keessas jira. Sirba isaa lamman sadan tokko keessaa inni bu dinkuuni. Maybe sponsoruma kana taalaata. Biyya bulchitee dhiiste hin garree bu'aa ergas nu olchine du'aa. Dhugaadha. Du'a nu olchite tanaan bulchee dhiifate waan nu siyaasa keessan gallu. Inni kaan taa'ee harkuma tumuu yoo sa'a namni dhumu. Namni dhumaa sa'i dhumaa hundumtuu isaaf harka rukutaa jechuudha. Hin dhumne barana xaphenne. Rooban shanii. Garuu keekiyyaa maal takka godhe fuulli isaa kun baay'ee furdatee wayite keekiyyaa duriif ammaa keekiyyaan fakkaatu baay'ee furdatee jijjiirama guddaa qaba. Fuulli isaa sirriidhaa garuu.
Roba shani. Roba shani jechuun gadaa roobaan jira. Maybe yoo isaa kan gadaa roobaan shan gaafa jedhan garuu hin beeku hiikasaa garuu gadaa roobaa jechuun sirna gadaa keessatti warroota umurii 32 hanga 40 jiranidha. Roobaan shan yoo sana ta'eef garuu tokko natti hin fakkaatu roobaan. Cinco dayas. Doorii qabaa gaaddisaa wal ta'uun nu barbaachisa. Dooriin kun sirna gadaa keessatti waraana gadaati warra waraana irratti hirmaatanii raabaa doorii san walumatti jiru wantichi sirna gadaa keessa yeroo baay'ee jechoonni fayyadamu. Kanaan dura barii barraaq warri kun gingilchaa sirba jirullee qaban baay'ee garuu beekaa sirboonni isaa baay'ee sirboota ergaa qabanidha. Sirboota baay'ee namatti tolanii. Fi haala yeroo wajjin warra deeman waan biyyi kun keessa jirtu waan uummata Oromoo irratti ta'aa jiruu fi miidhaa uummata Oromoo himuu irrattidha kan inni xiyyeeffatu yeroo baay'ee. Badaaga sirboota jaalalaa sirboota maal kanan baasu yeroo baay'ee haala yeroo quuqama Oromoo nama sirbaa jirudha. Yeroo baay'ee yeroo arsoonni baay'een siyaasa dhaabanitti namni gabbee sirbaa ture isadha jechuudha. Madaqoo jedhee maal jedhee mata dureen isaatti baay'ee namatti tola. Marabba. Cinco dayas. Yatti hurrii buusee dukkanni mukoo keechaa ganna keefuukoo. Shakkuu dhugaa moo'ee akka lalisu haalee haalli nambisu. Michi michiri. Dahi garaa haadhaa obsi gungumaa yeroo xiiqa hundumaa. Marshii jijjiiri michi michiri. Marshii jijjiiri kana yeroo baay'ee intani midino marshii galchi sirbaanoo zirun wadaajo marshii gashi kan sirbi wayees jira. Marshii kayir sirba tokkos beeka sabbata garfa. Marshii jijjiiri jechuun siyaasa keessatti marshii qayyaarii jedhanii fayyadamu jirrisi. Marshii jijjiiri jechuun immoo antinina tooftaa qabsoo jijjiiri yeroo baay'ee waan akkasii baatti akka kiyyatti jechuudha. Maybe waan jedhee ibsiisatu qaba. Tooftaa maqabsootaa. Waaqa barri gammachuu dabareen galata galchuu. Fuullicha gadaa saanqaa baladan karii daabee galmi shaggarii. Nisi gubbaa waaqaa si jalli dachee kan biraa maaltu si galchee. Rooba shanii tokko suuraa mul'anne ka'ee osoo laalee waa mara arguu garuu duudhaan dubbanne ta'ee rooba shanii tokko caamaa rooba danda'ee gammachiisuuf jecha dhama'ee sabasaa kan tolfa dharra'ee rooba shanii adawwii ormaa haga biraa akka isaatiin dabarre biraa kan boruutis waaqatu jira rooba shanii. Asirratti maaddii dhiyaate argitanii. Maaddiin kuni maaddii tokkummaati jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata tokkotti nyaachuu fi waliin taanii nyaachuun tokkummaa ibsu isaaniiti. Namni kun adda adda facee yeroo adda adda maal ta'u tokkummaadhaan iddoo tokkotti yoo nyaata nyaatu nuufis tokkummaan nu barbaachisa. Adda adda facuun karaa qophaa fiiguu irraa walitti yoo gurmaan tokkummaan humnaa tokkummaan jabina yoo tokkomne dhagaa kan bilisa baanu kan duutiin irraa dhaabbatu. Shanii. Maaliif karrabani kan jiru wanti ni jala kun badaan dhagamu yookiin jaraaf karrabanii wayin nutiif karrabanii Oromoo haqaaf karrabanii iya
Dinku Dayas iddoo baay'eetti mul'ataa jira. Viidiyoon kun kan dikuun kanaan duraan baane maybe muuziqaan kun ergamee fi duukaa sirbee si deebi'ee ergamuu fi danda'a. Bakka maaddii tokkummaa argitanii hundumtuu silaaf karaa faca'ee yaada isaanii iddoo biraa qalbii isaanii iddoo biraa nyaata qofaatti nyaatu amma tokkummaadhaan gaafa nyaatanii maaddii tokkummaa ta'ee tokkummaan humnaa jabinaa. Hoo'e dinku. Keekiyyaa isa gadda fakkaata addi kee gurraacheera. Garuu fuulli isaa fuulli isaa manaan ga'e maanni warri lilli piikcharii kuni maal taatanii jirana kilippota booddana babbaa jiran ilaalaa illee keettiin bakka boolli ta'e keessa fuuldura akkas mul'isuun hin barbaachisu. Ta'us immoo kireditii hunduma keessi barreessanii yoo bareedaadha. Silkee lakkoofsa bilbilaas jala keessaniitu duwwaa 9 bilbila bakka nufna. Keekiyyaa roobaan 5 waloo fi yeedaloo keekiyyaa badhaadhaa arrangement mixing rendail directing rendailiin faranjii taalaata. Kaamera Iyyooel Girmaa Iyyuu editor Rub Rasta color Rasta choreography time dance and she hunda caalaa waaqa kokon yeroo hunda na gargaaree na bira hinafin galanni si haa ga'uutti aansee namoota yaadaan horiidhaan humnaan ogummaa qabdanii na bira dhaabbattan ulfaadha. Atillee ulfaadhu keekiyyaa badhaadha. Egaa sirba yeroo ijool qabatudha. Sirba baay'ee bareedaa namatti toludha. YouTube isaa keekiyyaa badhaadhaa jedhurraa attanii daawwachuu dandeessu. Linkii isaa koomentii jalqabaa fi descriptionii jala jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin gurti deemutti nagaan tura. Kana booda meebi sirboota irratti reaaktii gochuun jalqabna. Sirboota haaraa baay'een irratti goona. Viidiyoon torban kana viidiyoo baay'ee isin biraan gahan jira. Daawwataa jirtu ulfaadha. Ji'a kana egaa viidiyoo yoo dandeenye 25 karoorfannee jira. 25 kun inuma guuta. Torbeetti viidiyoo 5 hojjennaa 25 nu guuta waan ta'eef karoora keenya akkatti uffatte jira. Jabaadhaa laayikii godhaa, subscribe nu godhaa, share walii godhaa.